وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا داوتوتا كينيا إجان إمال الرتي أرقمنا إمال كينيان مقالة في فنيرا كيلومتر بسديف شانتمك أموري مقالة جمع دربولان غارا قدنا بونو بدلي مقالة غتشي دربيني تارا جرا أسمو وانا داتو جرا وان أجايباتو أرقم حلقة علمي كان درسوني الرابرتني في أجتي لينجاني أمتاف راب سمن بكا جايبات أرقمنا شيخني أستك أراجي سنوس شيخ زبير جدام نما عداتي أما اللي كيرو لجتشو دندينيا غرو درسوت إباتمان برسيسا لينجسا أمتاف أكامت فيدو أكادندان يروس جرانيس إرغاسي بانيس أمتاف أكامت بوا فيدو دندو أكملت أمتي ساني ولا لما كيسا جرا إفبيكم ساتي باسو أكا دندانيف هل لسان اتبرسي سني في لينجيت كنن بفاداتي جان غافاس ترجمنو جمّتشو قدافي ميرا أداتنو تلأجامة مال فكاتا مير كينيا جمّتشون كينياس أكملتش على كيسا كنجلو فمو دوكا بوني سجنتشا حاجات أمراتي داوتشو الآن ديبي كنرجنوتا جان أني توفيق تمامي أكسوماس أمو أبوليسكيا مكيو شمسو في أنصار مفتاح والإنترنت غرا كانت إمالا كانغوني سجنتش مال فكاتا نستي أجايب جتكون مالي لا تكنجلوف غرا سجنتش ديمودان ديبي كوسار جتو جدي أبدي غوتون كابا كارسين الرأي جامو حاجات أمرات نفانا بوتاني داوتشو كوفا سجنتان كينيا توفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلقبوا هندا تي في أميلتن سجلة أمتا يوكان حملة أمتا توي ساتيف ديمسات إيرا ديمير في أسكنستي يادا كان كينيا فودي أكن نكيلن سرنو ولقطشوداف أكا حلقة التعليم والتدريبتي قدا غلطي فنا تي في دغاغي بكا جروتي حواسا مسلمة ركو هند الراساق ركو أمة مسلمة دبت ربنا فاقود وجدتين آساق وجلقبا أني مكان كانكو حذيفان ورا شرفون أنجد أني بكا نتي أرقمو قدنا بون نوبي دلي أنا غتشي مغالات عراتي مغالات عرا كان كيستي حلقة التعليم والتدريب كان جدا متوجو مغالات عرا كان كيست ترجم حلقة التعليم والتدريب كوني كان هندا وقا أفردورا حواسا مغالا عراتي في نانو مغالات عراتي أرجم حواسا مسلماتين هندا إيغا حلقان كوني إيغا هندا الراجل كبه وجيله حجته قب وجيله أكا حواسا بيات أكا دراساتي حجته قبا جمع دراسالال تسهل كانكوني جنما ساتي سدير راجل كبه أما صلاة أسرتي سجنتانجرو سجنتا دراسوتاتي سجنتا دراسوتا كان رتمو برنوني برتمو أكيدان هنكراما akkasuma siiraan illee hin qaraamaa akkasuma kitaabotiin matinoota jedhamanu kitaaba buluuga riyaada tajriida tafsiira jarri kun akkasuma kitaaboleen sunanaallee hin qaraama jechuudha. Yeroo ammaa kana halqatu taalim wa tadriib kana keessatti darasoonni argamanu darasoota 500 olitti darasoota tilmaamamantuyyuu halqatu taalim wa tadriib kana keessatti argama. Egaa akkaataan waliin deemsa darasaan qiraatii gosa barnootaa amma jennu kana asitti barataa jiru kuni akkaataan inni itti wajjin jiraatu jalqaba irratti amiira qaba. Amiira tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhee amiira mataasaa hundeeffatee qaba. Itti aansuudhaan koree majlisaa jedhee hundeeffatee qaba. Koree majlisaa
of danda'e akkasuma manguddootii majlisaa yoo majlisa kana keessa gama darasaatti rakkoon dhufu jiraate kan rakkoo kana ammallee furmaatatti godhu kana qaba akkasuma koree da'waa waan jedhamullee ijaaratee qaba majlisni kun amma dandeettii isaatti haa xiqqaatu malee koree da'waa kan jedhamu koree da'waa majlisaa warri jedhamanu tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa qabu koreen da'waa kun hojiin koreen da'waa majlisaa halqatu taaliim wa tadriib keessatti hojjetan kunis maalinni shaakallii darasoonni ijoolleen xiqqaan amma lafaa kaatu kun bilchaattee bor hawaasa muslimaa fayyaduudhaaf arra yoo leenjite jedhee darasoonni xixiqqaarraa amma guddaatti wanni jiru dandeettii dubbachuu dandeettii dubbisuu dandeettii ammallee da'waa gochuu irratti akka ni leenji'uuf 20 keessaa guyyaa tokko sagantaan godhamee guyyaa tokko 20 keessaa sagantaan godhamee achirratti ol ka'ee dandeettii dubbachuu hawaasaaf ergaa dabarsuu akka inni leenji'uu godhamaa jechuudha. Kana malee koreen da'waa majlisaa nuti ijaarranne kuni ganda irratti darasoonni kun bakka baay'ee gala. Masgida Jumaa adda addaarra gala, masgida Jamii adda addaarra gala. Darasoonni masgida Jamii adda addaarra yookaan masgida Jumaa adda addaarra galan kuni hojiin jarri bakka sanatti hojjetanu tokko darasoota achi galu da'waa leenjisu. Da'waa akka inni shaakalu godhu san booda yoo inni bucuusii dandeettii wayyaa'uu qabaate gara koree majlisaa kanatti fidanii da'waa yookaan sagantaa 20 irraa jiru sanarratti akka inni dubbatu godhuu jechuudha. Kana malee majlisni halqatu taaliim wa tadriib jedhamu kun wanni inni hojjetaa jiru hawaasni naannoo kanatti argamanu hawaasa wallaalaa ta'utu danda'ama jechuudha. Hawaasa wallaalaa ta'a. Kanaaf hawaasni ollaa biyyi nuti keessatti argamnu kun akkamiin baratee dukkana keessaa gama ifaatti achi ba'aa jechuudhaaf sagantaan godhamee bakki darasaan hin geenye fakkeenyaaf darasoonni deemsa sa'aatii tokko waan ta'u deemee dhufa. Deemsa sa'aatii tokko olii immoo akkamitti ammallee barnoota halqaa kana keessatti geggeeffamaa jiru akkamitti argachuu danda'a jedhamee torbaniin kamisaa fi jimaa darasoonni muraasni bakki kennameef asirraa deemanii kamisa achi bulanii kamisa sana halkan barsiisanii akkasuma jumaallee barsiisanii bakka qaryaa isaaniitti yookaan bakka itti baratan sanatti deebi'uu jechuudha. Kanaafi wanni an kana kaasee dubbataa jiruu fi bakka baay'eetti majlisni dhaabbatee ka'ee darasaan ofatti goree hawaasa biyyaa dagachuu faatu argama. Isa kana inshaallah bakki majlisni jiru of qofaaf barachuu qofa osoo hin taane bakkicha keessa jirru sanas ollaa bakkichaatti warra argamullee sagantaa itti baafannee akka itti barsiisuu dandeenyu yoo fakkeenyaaf muuxannoo tokkoo fi lama kanarraa argattan jedhetin waan kana dubbachuutti jiran. Kanaaf inshaallah barnoonni kennamu kun immoo barnoonni kennamu kun fakkeenyaaf barnoota gosa 4 jennee haa fudhannu. Barnoota gosa 4. Barnoota gosa 4 kana keessaa barnoota keessaa muhimmii ta'e aqiidaa, ibaadaa, akhlaaqa, siiraa. Kana yeroo jennu tokkoffaa wanni godhamuu qabu barnoota aqiidaati. Barnoota aqiidaa kana bakka tokkotti koreen da'waa majlisaa kun walitti dhufee barnoonni kamtu barsiifamuu qabaa jedhee bakka tokkotti tartiibaan barreessa. Eeganii barreessee warri da'waadhaaf bakkoota adda addaatti deemanii ummata barsiisan barnoota aqiidaa yeroo barsiisanu isuma asitti barraa'e kana masjiidni shanjaa yooma ibaasii kana keessatti torban irraa kan barataa jiru ta'e barnoota aqiidaa gosa tokko barataa jechuudha. Akkasuma barnoonni ibaadaallee ibaadaa yeroo jennu akkaataadhuma salaataa kana waa hundaan wal qabatee waan ibaadaa isaaf eegu akkatti salaatu akkatti soomu kana hunda bakka tokkotti barreeffamee bakka isa barreeffame kana walirraa fuudhee darasoonni geessee barsiisaa jechuudha. Akkasii wal duraa duubaan barnoota kana barsiisaa jira. Egaa inshaallah isinis
majlisni bakka adda addaatti argamu kanarraa yoo muuxannoon jiraate muuxannoo san fudhatee akka hawaasa naannoo isaa jiru tajaajilu fayyadu jechuun ergaa dabarsa. Ammas darasoonni mataa isaatii bakka jirutti shaakallii wal leenjisu yoo arra ka'ee dandeettii dubbachuu argate malee boru ulamaa taa'ee qaraasisuun in ulfaata. Daa'ii ta'ee fuuldura hawaasaa dhaabbatee waan tokko namatti himee dukkanarraa gara wallaalumaatti nama baasuun in ulfaata. Kanaaf inshaallah majlisoota naannoo Oromiyaa keessa jiran majlisa yeroo jedhu halqaa bakka ilmiin itti baratamaa jiru sanatti dhaamseen obboleewwan kiyya darasootaaf dabarsu shaakala dandeettii dubbachuu da'awaa gochuu irratti amma utuu kitaaba xixiqqaarra jiru akka wal shaakalchiisu akka ka'ee muuxannoo qabu waliif kennu akka kanatti dubbadhu akka kanatti daawaa godhi jedhee akka wal gorsuu jechuun barbaada. Akkasuma ammas qofa tajaajilu osoo hin taane darasoonni majlisoota adda addaa keessatti argamu hawaasa naannoo isaa jiru ummata muslimaa birrii isaa baasee islaamummaa jaallachuudhaaf jecha islaamummaan gadhaabaa jedhee waan qabu kennee aalima qubsiisee jiru sana nutis zim jennee bira taa'uu dhiifnee zim jennee ciisuu dhiifnee ofii keenya qofa qaruu dhiifnee bakka jirutti hawaasa wallaalaa aqiidaa isaa hin beekne ibaadaa akkatti godhu hin beekne siiraarraa waa tokko quba hin qabne akhlaaqa islaamummaarraa waa tokko quba hin qabne sagantaa itti baasee gosa barnootaa barbaachisu muhimmii qopheessee bakka jirutti hawaasa muslimaa ummata ammallee bakka majlisaa qopheesse kana akka barsiisunillee ergaa dabarsuu barbaada. Inshaallah waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Anas isinis waan dubbanne kanarraa warra fayyadamu rabbiin haa godhu. An ergaa kon xumureera. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه وجنده أما بعد إخوة الإيمان والإسلام قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام إيجا سلام دابر يدو والإنجنة الكبرتي سجنتا بريدا والبرنوتا بريدا TV Hamilton nu ilaaluudhaaf waan asitti hojjetamaa jiru waan asitti baratamaa jiru sagantaa keenya bareedaa aalama irratti mul'isuudhaaf asitti dhufuudhaaf galata guddaa nurraa qabdu. Rabbiin jazaa keessan isin haa kaffalu. Sagalee ummataa akkuma taatan hamilee ummataa akkuma taatan akkuma maqaa keessanii gochaan nu argisiistaniitu isa kanaaf rabbiin jazaa isin haa kaffalu. TV guddatee bakka ga'u rabbiin ufataa yesu jecha ani jalqaba irratti maqaan kan koo Muhammad Amin Haji Abbaa Giddiin jedhama. Bakka itti dhaladhe godina Jimmaa Aanaa Geeraati. Amma bakka nan jiraadhu godina Bunnoo Beddellee Aanaa Gachii magaalaa Caaraa jedhamtu. Achittiin barnoota diinii islaamummaa waggaa arfaffaa gaheetiin jiraasitti ilmiin kun eegaa dhaabbatee isaanumaa waliin asitti argamuudhaan gaafa qubannaa isaaniitii kaasee godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti wal agarree makiinaa tokkoon guyyaa tokko waliin dhufnee asumatti isaanii wajjin jiraataa jira. Ilmiin kun eegees dhaabbatee waggaa muraasa lakkoofsisee jira. Asitti immoo waan bareedaan hojii bareedaan shoora olaanaansaa hojjetamaa jira. Hojiin kunis barnoota bareedaa gosa adda addaatiin bifa namaaf gala kallattii kanaan namaaf fahamama waan jedhamu kallattii hundaan barnoota bifatti jijjiiree barnoota bareedaa isaa darasootaafis hawaasa biyyaatiifis xiqqaa guddaan jenne baadiyyaa magaalaa hin jenne hundumaafuu barnoota bareedaa kennuu irratti argama yeroo ammaa. Akka hawaasa biyyaatti naannoo adda addaa keessa yookaan masjida adda addaa masjida jamaa xixiqqaanis gurguddaanis hin jiru. Masjidni Jumaatis akka ganda kanaa keessatti masjida baay'ee jiru. Masjida jamaa kanarratti hundi namaa akka qooda irraa fudhatuuf sochii bareedaa isaa hojii bareedaa isaa hojjetaa jira majlisni kun.
hojii kanaaf barnoota torbee irraan deemee masjida adda addaatti hawaasa dubartootaaf manguddoodhaaf dargaggoodhaaf shamarraniif torbee irraa darasaa asirratti qara'u barnoota afaan tokkoon baratamu guyyaa tokko afaan tokkoon gosa tokko akka inni baratamuuf haala mijeessee torbee irraa guyyaa kamisaatiif guyyaa jumaa darasoonni keenya asirraa guyyaa kamisaa barumsa isaanii zuurii irratti hoggaa raawwatan zuurii booddee deemanii hawaasa ummata dhiiraa halkanirraa ummata dubartoota guyyaa jumaa booddee barsiisanii guyyaa jumaa galgalachirraa dhufanii sagantaa isaaniitti deebi'aa turan jechuudha. Kun torbee irraanii kana bira kutee ji'a irraas waggaa irraas ji'a soomaa ummanni biyyaa hojii bareedaa asitti hojjetamu kana ilaalee irraa bu'aa buufatee waggaa ji'a ramadaanaatiin dhufee galmaahee inni darasaa 2 fudhatus inni 3 fudhatus fudhatee deemee dhaqee akka irraa bu'aa buufatu taasifamaa ture jechuudha. Inni kun hojii bareedaa shoora bareedaa majlisni keenya kun hojjetaa jiru. Bifa kanaan hawaasa keenyaaf barumsa bareedaa ergaa bareedaa akka inni islaamummaa isaarraa wallaalee akka inni islaamummaa bareedaa qabaatee ni'imaa islaamummaa kana hin wallaalleef hojii akkasitti hojjetee barumsa kennaa jira. Inni kun waan bareedaa namatti tolu akka masjida kanaattis sheenni keenya ummata naannoo kana yeroo hunda waamanii to'achuudhaan akkamitti barataa jirtu akkamitti diinii keessanii wajjin deemaa jirtu bu'aa maalii argataa jirtu dinagdee keessan keessatti duniyaa keessan keessatti faayidaa maalii argataa jirtu waan jedhamu hojii bareedaa akkanaatti jiru. Inshaallah kana bichaa miti hojiin babbareedaan danuun kan hafe jira. Ani hanga irraa naa danda'ame hanga irraa naa laafe bichaan dubbadhe malee hojii danuutu hojjetaa jira. Bakkuma jirutti ummanni islaamaa halqaan ilmii bakka jiru hundattuu hojii bareedaa hawaasni iddoo adda addaatti mul'atu ilmiin bakka adda addaatti mul'atu irra guddaa isaa darasaati irraa fayyadamaa ta'a malee irra baay'ee isaa hawaasni irraan fayyadamu. Hamma tokko numaa'uu maqaa sheekaa'uu kan hin beekne jira. Sheekni keenya kan akkamiiti jechuu sheeka akkanaa qabnaa jechuun kan hin beekne jira. Inni kun maaliifi hawaasni islaama maal nama agarsiisa jennaan akka ummanni biyya sanaa diinii sana keessaa qooda hin qabne nama agarsiisa. Kanaaf ummanni bakka jirutti darasaas haa ta'u ulamaas haa ta'u qooda darasaa bichaatti xiyyeeffachuu osoo hin tahin ummata sanaafis gahee maalii akka kaa'u mee haa laalu. Hawaasa sanaaf hawaasa keessa jiru irra taa'ee barataa jiru irra taa'ee barsiisaa jiru sanaaf qooda bareedaa sagantaa baasee fi karoora baasee fi akka jarri ilmii sanarraa akka jarri diinii sana baratanii irraa fayyadamaniif osoo sagantaa baasee bifa kanaachiisaa danda'ameen akka namni fahamutti ilmii kanarraa osoo qooda argachiiseen jedha. Inshaallahu ta'ala waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Ergaa gabaabduun qabu kanumatti isinirraa dhaabaa. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Maashaallah. Bismillah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Daawwattoonni Hamilton TVs hooggantoonni Hamilton TV karaa kiiloomeetira meeqaatam qaxxaamurtanii godina Bunnoo Beddellee aanaa Gachii magaalaa Jaaraatti halqaa wayii jira jennaan daawwachuu dhuftan dachaa galanni rabbi irraa isinii eegaluu hunda nama sagalee kana dhaga'uutiif assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kanatti aansee ergaa wayii kuma dikkaana qabanii ergaana qaban immoo maa laa yudraku kulluhu walaa yutraku julluhu jedha fuqahaan ulamaan tokko. Waan hunda isaa dubbachuun hin danda'amne hunda isaa bakkatti dhiisuun immoo naamusa jireenyaa miti jedha. Mawduu'i al'aana inshaallah mata dureen irraa nama sagalee kana dhaga'u isa sichi dhalatuuf isa dhalatee jiru isa sichi amanuuf isa sichi kafaru gidduu mata dureen irraa as jalatti dabarsu tarbiyatul awlaad guddisa ilmaanii gizee jedhan damee hedduu qabaa. Ilmaan ofii guddifachuudhaaf maalurraa eegamaa waan jedhu ergamaan rabbal izzaan kalaama isaa keessatti quu anfusakum wa ahliikum naaraa jedha. Yaa namni biyya addunyaa kana keessa jirtan biyya addunyaa kun biyya hojiiti. Biyya hojii kana keessatti quu anfusakum adaraa rakkina akiraan dandeessu of biti yaa ilma namaa ibiddarraa eega lubbuu kan kee biti
jedheeke ya rabbal izzaan wa ahliikum naara maatii kan kee firoottan kee jaalallee kee hundayyuu ibiddarraa baraarii jedha kanarratti tarbiyat al-awlaad maadhaa yanbagii ala al-mutacallim guddisa tokko dhalootarraa kaasee xiqqeenya yookaan daa'imummaa kaasee haadha abbaatu itti yaadee kunuunsa garaa kunuunsa qaama guutuu kunuunsa ofannaa guutuu haatiniif abbaan itti yaadee guddisa laakiin kunis guddisa ta'uu wajjiniin guddisa baaqee ta'e argame nurra nama jechuun kan ittiin nama ta'e guddinaaf amma arbaan ga'u kun shakkiin qabu unna qabaachuuf leencam ga'u ilmi namaa wanni ittiin nama ta'e amaanaa dachee samiin kun baachuu dadhabe wanni ittiin nama ta'eni aqlii qabaatee waa yaadee maaltu narraa eegama diin kootiif addunyaa kootiif jedhee rabbal izzaan uumaalee aalama addunyaa kana keessa jiru keessaa ilma namaa maziyyaatti godhe yookaan sadarkaatti godhe kanarratti xiyyeeffannee namoottan ilmii barachuudhaaf akka carraa ta'e mana gabbayee jiru mana taa'ee barachuu jiru tarbiyat al-awlaad tokko abbaa haadhatu ganamaan nama guddisaa isa lammaffaa immoo eega bayee jedhee bakka of dhaqqabatetti abbaadhumatu namuma lubbuun addunyaarra jirutu abbaa sofii ta'ee akaakayyuu sofii ta'ee sheeka sofii ta'ee of guddisuuf of tajaajiluun dirqama jireenyaa ta'e achirraa yoo duuba qorataa dhumne akkaataan itti guddatame waan baay'ee nama gammachiifneef namni ilmii barachuudhaaf manaa bahee jiru akka carraa ta'e kitaabni tokko maal jedha man talaba raahaa taraka raahaa jedha yeroo ammaa kana keessaa ilmii barachuudhaaf wanni xiqqoo gufuu ta'e ilmii barachuuf karooratti guddifne yookaan akkaataa ulaagaalee ilmiin itti baratamu dura buunee ulaagaalee yookaan sharxii lakkoofsan qabne lafa kaa'anne ayishiin jireenyaa yoo kanatti naa guutame malee mobaayila akkanaa yoo qabaadde malee huccuu akkanaa uffata akkanaa yoo qabaadde malee tajaajilli jireenyaa yoo naa guutame malee ani qara abbaa kan koo haadha kan koo jechuutu baadii xullaabaa yookaan nama ilmi baraturraa dhagaama bakka hedduutti bakka kanatti wanni siidhaamu yaa nama ilmi barachuun manaa baate yoo rabbiin maatii keessii qaceelchee tajaajila gaargaa argatte fadlii rahmaani sun laakiin immoo tajaajila gaadhaan argameera laata beekumsi kuni osoo bashannanatti barachuun gammachuudhaan barachuun ishqiin barachuun akka barbaadanitti barnoota kana barachuun ka danda'amu ta'e mana keessaa fuudhee malakul tabba keessa dhaqee rasuulli ji'a murtaa'aaf guyyaa murtaa'aaf tabba hiraa jedhamu keessa taa'ee achi keessatti quttoo keessatti suuraa iqraa rabbiin itti buuse yoomma ulaagaaleen barnootaa naaf guutamu malee barannu jenne gaafuma jalqabaa barnootichi bashannanaan hin jalqabne nabi Muhammad irratti iqra fa'akhadhanii faghattanii hattaa balagha minni aljahda malakul jibriil qabee hacuucee isaa baraa keessa isaa quttoo keessa sanuma immoo quttootti gangalchee baradhu jedhe kanarraa wanni argatamu ilmiin waa xiqqishoo siyootti taaban malee bashannanaa yoo faarraqan malee yookaan irraa mayya zamanii adda ba'an malee bashannanaa wajjin akka barbaadanii wajjin ilmiin akka hin argamnedha otuma ta'e ilmiin fawaa'inni ilmii dubbatamuudhaaf oolcheetti bulcha innoo galaa qalbii keetiiti qallaba lubbuu keetiiti ibsaa jireenya keetiiti ilam hudiita anna afdalal minan caalaa ni'imaa aalama addunyaa keessaa dachee samii kana waan uumeef mistira isaasirra kaate bashannanni kana achi maaltu afe laata ni'imaa addunyaatiif of gowwomsuu dhiifne yeroo gabaabduudhaaf rakkina ciniinfanne namni waggaa tokkoof waggaa lamaaf waggaa sadiif laalaa musaafirummaa yookaan beela asrii yookaan daara rakkina musaafirummaa keessaa baqate amma ardii addunyaarra jiraate jaahilummaa uffatee qabrii godaana dukkanaan dukkanatti darba isa kanaaf namni akka carraa ta'e ilmii rabbii barachuuf manaa baatanii jirtan
ilmiin akka dhufetti daarzaana isaatii nutu hiikameen dhumin gama qabriitiin nurkaa godaanaa jira. Itti jajjabaannee beelas dheebus aga feene yoo beelomne aga kan rasuula rabbiin ga'u dhakaa garaatti hidhatanii manaatti ariyatamanii firootan isaanii meeqaatamitti dhabanii islaamummaa kanaaf utubaa ta'anii fidanii adda barsan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama ilmii baratuuf ofsaan kallattii gabaabduun akkamitti tabba baana jechuu kanan dhaama. Barnaamijii sagantaan kanatti aanu namni ilmii barsiifachuudhaaf ilmaan gabbaase maaltu irraa eegama laataa waan jedhu irrattan danumiti daqiiqaa 10 qofan ergaa abbootii fakkaatuuf wasiila fakkaatuuf eessumaaf durbii fakkaakayyuu nama waa baratu fakkaatu. Ilmi tokko kan dhalate abbaa fadhalatu malee abbaa qofaa miti tajaajilaansa biyya guutuudha. Daandii quraanaa fadiisaa irratti ilmaan kan kee guddifachuun yookaan ilmii rabbii barsiifachuun ziinaadha yookaan mataansaa qabeenya. Nama tokko obboleeyyan ilmii rabbii barsiifachuu fi shufeera danuu qabaa. Quraanni rabbii siif hoogganaa, hadiisni rasuulaa siif hoogganaa, rakkinni musaafirummaa jireenya garaagaraa sii barsiisaa. Namni ilmii barsiifachuudhaaf manaa baaftee jirtu mucaan kan koo ilmii barachuu manaa ba'eeraa jechuu ittiin qama'uu yookaan ittiin dhaaddachuu yookaan ittiin haasaanii bakka gabaatti bakka qaawwaalee garaagaraatti bakka waltajjii garaagaraatti mucaan koo ilmii jira jechuu qofa osoo hin ta'in maaltu narraa eegama laata nama ilmii barataa jiru ilma kan kootiifi. Baadan salaatee ka'ee du'aa akkamiin kadhachuu qaba? Azaanaa fi qaamaa gidduu ilma kootii du'aa akkamiin kadhachuu qaba? Bakki inni barachuuf manaa ba'e kun bakka keessatti guddate. Maatii beeku, qilleensa beeku, fira beeku, laga baddaa tabba beeku dhiisee musaafirummaa keessa jira. Musaafirummaa kana keessatti immoo osoo mana jiraatee guyyaa tokkotti gizee meeqa mataasi dhukkubsa laata? Ilmi kan kee maqaa quraanaa fadiisa ilmii barachuutiin si hidhamee halqaa keessa jiru kun osoo mana jiraatee guyyaatti gizee meeqa siif haadha manaa keetii walitti buusa laata? Ga'een guddaan utuu nama ilmii baratuuf kenname. Akkuma gaafa yuunivarsiitii ijoolleen dhaqanii jedhan sangaan nama mararretti, lafa gurguruun nama mararretti, khaarija bilaadaa yoo baana ala baana gizee jedhan ilmoo tokko gurguree tokko baajatatti godhee baajata buusee fi ittiin bakka duniyaatti dhaqqabsiifataa jira. Laakiin ka ilmii barachuudhaaf manaa ba'e kun yoo inni sin dubbise jedhee miskoola sitti godhe miskoolle jalaa kaafamaa jira laata? Diqqa waan gaafataa laata jechuudhaaf. Yaquulu rabbunaa jalla jalaaluhu falaa taghurrannakum alhayaatu addunyaa walaa yaghurrannakum billaahi algharuur. Adaraa jireenya biyya addunyaatiin dagamte ilmoo kan kee hamileen dhorkin. Yoo uumaa rabbii irraa quba qabaatte simbirroo balbala mana keetii jiru boroo mana keetii jiru laalime. Yeroo siin cuucii baaftee kitaaba laa tahzan wabtasim lilhayaati jedhu keessaa bani argi waa'ee dhimma beelladootaa ka jiru baaba san keessatti argi taasaan haasaa jiru kan. Simbirrooleen kun cuucii baaftee yeroo siin cuuciin kun barrisuuf sakandii barriftu geesse oomaan simbirroo naannoo jirtu dhuftee cuu jettee moggaa kana utaalti. Maaliif jennee gisee baara seenaa keessa qorannu akka hin barrifamaa barrisii jechuu amileetti goote jedhan ilmoo siitti. Ilmoo kan keessii qaraa jiru ansiin qabaa siifan jiraataa jira. Qabeenyi kan koo kan keeti. Rakkoo hunda saayyuu obsii keessa naa qaxxaamuri sin gargaara jettee hamileetti gootee kallattii kamiin namni tokko kan ka'u hamileedhaan ka'a ilma kan keetti hamilee gootee jirtaa gisee inni qaraatii keessa jiru. Lammaffaa yoo inni qaraatii qara'uudhaaf si dubbisuu manatti gale isa kumaa biratti haasa'artamoo isa miliyoonaa biratti haasa'artamoo isa fuudhaa biratti haasa'artamoo ilmoo kan kee biratti mee maal qaraate akaamni xaharamaa inni xaharaan qalbii aqiidaa kan qoonaa sirreessi. Xaharaa qaamaa huccuu kan koo natti himi ilma kan koo naamusa jireenyaa na barsiisi. Fudhattee bakka guddina diinal islaamii gizee tokko abbaasii ta'eera amma immoo erga ilmii barattee naa dhuftee jette mee maal jedha kitaabni jettee ilma kan kee hamileetti kaasaa jirta laata moo maallaa baratte jettee hamilee obboodatti deebisaa jirta dhaamsan abbaafeessumaaf kaakayyuu dhaamu. Barnaamijii namni immoo ilmii barachuu biyya tokko keessaa manaa ba'ee jiru. Ilmi tokko yoo biyya tokko keessa jiraate kasaaraan isaa nama hunda qaqqaba. Yoo biyya tokko keessaa ba'ee baratee jiraate immoo faayidaan isaa nama guutuu qaqqaba.
imaamni naannoo kan keetii masjiida jamaa keetii namni torba namni jaha ilmii barachuudha deeme akkamitti ilma kan kee yookaan hawaasa kan kee ilmii barachuu deemaa jiruuf du'aa akkamii kadhachiisuu jirta mawdu'a garaagaraa yookaan muhaadaraalee shuuraa garaagaraa waltajjii garaagaraa jirurratti ilma keenya kan nuu qaraa jiru abaluun qaraatii keessaa qabna jettee du'aa itti gootee gizeen ni xiqqoo si jedhe si qabna masaajida qabnee si eegaa jirra madaarisa qabnee si eegaa jirra ulamaan dulloomaa jira ilma abaluu ati kan abbaa kan keetii qofaa miti abbaa qofa si argate malee akka biyya guutuutti si qabna jettee imaamni hamilee akkamitti godhaa jirta laata nama naannoo kan keetii barataa jiru kun kana akka carraa ta'e ergaa lama qofan qaba gabaabsee biyyi immoo ilmii rabbii keessatti baratamu rabbiin badhaase aalama addunyaa keessa badhaasa rabbiin si badhaase kana ni'imaan gizee keessa jiran namaan galu wallaahi barakaa qaama yookaan barakaa qalbii guddina dinagdee fooyyessaa misoomaa jijjiira amala badaa gara amala gaariitti ka jijjiiru biyyi ilmii rabbii keessatti baratamuuf rabbiin reesii kenne baadhiyaa kaabaa kibbaa kan sagalee kana na dhaggeeffattu zamana nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ijoollee lamatu jiranii obboleeyyani ijool tokko deeme ilmi rabbii rasuula biraa barataa tokko immoo hojii hojjetaa oola inni hojii hojjetaa oolu sun kissii yookaan himata dhiyeesse ergamaa rabbiitti maal jedhe jennaani ilaanni kun ganama arga kee amma galgalaatti hojii hojjetaa si biratti dhufee hojii na gargaaraan jiru jennaan yaa gurbattiin nana wayisiin galle jedhe ergamaan raamanee jennaan sababumti hojiin bucuunat hojjette barakaasii godhate sababa mucaa obboleessa keetii qariyaa baafte kanaa jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam biyya addunyaa keessaa biyya lafa minaan baasuu didde faayidaa dhabde akkuma beekamu madaabaraa yookaan yuuriyaa fuudhame jedhan amma biyya diiniidhaan faayidaa dhabe duniyaadhaan faayidaa dhabe wal dhaga'uu dhabe nammanna siyaasii dabarsu halqaa geessi bakka san keessa qubsiisi abbaan nagaddeenni gidiin kan kee bu'aa dhabde naggaadee walitti kottuu halqaa geessi achi kaa'e madaabaraa biyyaati misoomsaa biyyaati biyya halqaan keessa jiru kana darbee ka'ee bucuusii kamiin dabalu gabaa keessa oollee dheebotaa jira biyyi miliyoonaan lakkaa'amu inni bakka biraatii dhufeessi biratti namni 700 800 kumni tokko kumni lama halqaaleen garaagaraa Itoophiyaa keessa barataa jiru kun namuma akka keetiiti shabaabni biyya halqaan keessa jiru geessu ittiin booni malee irraan boonin halqaa biyya kan kee jiru itti rigadhuu wallaaluma keetta xaadhu rakkina kan keetta xaadhu itti fooyya'e malee bira teesseen koorinii kun kana akka carraa ta'ee ka'ee namni immoo hiree rabbiin biyya addunyaa keessatti kalaama lama barsiisuu siif miijjesse yookaan qabxii tokko arraba kan kee irratti dubbachuu si miijjesse aksara namaa bakka fahamaa mutaallimni yeroo ammaa keessatti barataa jiran rakkoolee beelaa obsaa yoo jiraate rakkoo dheebuu obsaa rakkoo saamunaa obsaa rakkoo duniyaan eegee baasee gadhiifame kana hundasaa akka ijoolleen daa'imni arma haadhaa tokkitti malee hin qabne biyya keessa deeme keessaa waan rabbiin mataa keessan keessa kaa'e qofa ka jarri eeggatan biyya sanaa ulamaayin mutaallimni ilmi barachuuf manaa ba'e amma danda'ametti akkamittiin laalaa beelaa natti irraanfata laalaa dheebuu mutaallimni kun akkamittiin natti irraanfata laalaa musaafirummaa akkamitti natti irraanfata isa uffata dhabe akkamitti irraanfatee gizee tokko abbaa ta'ee fi gizee tokko immoo obboleessa taatanii gizee tokko shariika taatanii akka inni daqiiqaan tokkittiin lafatti jalaa gubatee laalaan musaafirummaatti hin dhagaamne wantoota mutaallima qallaba qaamaatii fi qallaba qalbiitiin dhaqqabattanii mutaallima keessan akka tabba baafattanuun ergaa kana isinii dabarsaa namni waan jiraatuuf qaba biyya addunyaa kana keessa. yoo dhugaa dubbachuu dhiibne arrabni haasa'uuf uumame sobuun raafiinsi hin jiru yoo khayrii hojjechuu dhiibne biyya addunyaa biyya hojiiti sharrii hojjechuun raafiinsi hin jiru rabbitu liman shaa'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar jedhe abbaan feete guddadhu gara fuuldureetti abbaan feete gara boodaatti jedhe malee abbaan barbaade gad dhaabadhu hin jenne dhaabbachuun hin jiru biyya addunyaa kana keessatti ibaadaadhaaf nu uume rabbiin
wanni nama ajaa'ibu hikima rabbiirraa otuu namni biyya addunyaa jirtu hundi qaraatu malee jannatan galtu jedhe jannanni qullaatta feera fayyaan nama biyya addunyaa jiru yoo qaraasifte malee jannatan galtu osoo jedhame maali muka qaraasifamamoo jannanni rabbii qullaatta feera silaa الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه جان الرحمن وجي جنتان قلتو عدد مرقل فردنتو ربي سبرك يجرى والنتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أبتي فرق أفسني تمرين اثنين بدل برنامجك يا خيتان تدبرسا إبادات أفنو ربي بيا الدنيا كنا كيستي إبادان مو لا يسمى عبادة إلا مع التوحيد والنياسام والنجتم هندي توكيشم ربيتي في يوتا يمالي إبادان ما إبادان أجرمين قلماء والنتين نتربي كن يقبر قبين يقر قدا قبين يفر ربين عالم الدنيا كي سكاي بيكم سربين سيكنين غافا بربادي أدقامو للبور رانتاين بعلمك إني لما فا غريكن كي غري رجالتي سربين inni rabbiin uguma yookaa aangoo sirka kaa'e aangoo rabbiin sii kenneen diinii kan kee gabbari akkamiin aangoo kan koo kanaan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 islaamummaa roorroo keessaa ba'aa jedhe ergisa borshaaramta inni rabbiin qabeenya sibira kaa'e qabeenya rabbiin sibira kaa'eni maal hojjedheetiin islaamummaa kana bira dhaabbadhee siyachitti nama miliyoona qaba islaamummaan garuu ati immoo rabbii tokkicha malee hin qabdu nuti ga'ee keenya baachuu dhabuuf islaamummaan hin kufu hoggansa gaa abbaa gaa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ana teeggataa waada rabbiiti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله duraan dursa dhimuma amantii keenya kanaaf barbaadamne bakka kanatti barbaadamne dhimma amantii keenyaa fi quuqama qabnu dubbachuu irratti dhimma kanaan gargaarsa rabbii keenya keessa nu galee bakka kanaan nu ga'uu keessatti rabbiin an galateeffadha alhamdulillahi rabbil alamin kanaaf nuti imaamonni maay baasii kana jala jirru hundi baay'ee yeroo duraa walitti hin dhufne keessatti yeroo gabaatti wal agarru yeroo bakka adda addaa irratti na deemnu wal agarru akkamitti walitti dhufeenyi keenya uumama waan jedhamu yaada walitti kaasaa turre kanumarraa kan ka'een rabbiin fedhii isaatiin biyya kana keessatti egaa akka nuti sochoonus nu godhee duraan dursa caaratti katamatti kana keessatti dura waa hundeessineetiyyuu maal irratti akka imaamota maay baasii kana jala jirruun walitti dhufeenya akka uumnu duraan dursaa nama tokko tokko gara gabaattis bakka kophaa kophaatti walitti dhufnuunis yaada tokko tokko wal jijjiiruu jalqabne eddii wal jijjiiruu jalqabne booda caara kana keessatti karoora hawaasni caaraa as keessatti karoora baafatee misooma diinii jedhee kan inni baafate irratti nutis anis akka imaama tokkootti bukkee bu'ee karoora ni baafate sana keessatti aalimni dursee qophachuu qaba jechuudhaan gaafa filannee baafnu aalimni immoo akka maay baasitti wal waamnee walii wajjiniin waa da'awaa walii goonee kallattii kana wal qabachiisuu qabna jechuu irratti walii gallee xalaa barreessinee imaamota maay baasii kanaatiif korii achi jalaa fi jiruu fi abbaa jaarsaa achi jala jiruu fi xalaa barreessinee ergine jarris gaafa sana dhimmi kun kanayyuu ittiin fakkaannee maaluma ta'a xalaan kun kan jedhu nu ilaaluu dhufanii gaafa dhufanuu yaada kana gaafa nu itti ibsinu jarris gammachuudhaan nurraa fudhatanii gara aalima qubsiisuutti dhufne waliin jechuudha. Eega gara aalima qubsiisuutti dhufne rakkoo as keessa jirus hiikaa ulaagaalee adda addaa kan aalima qubsiisuudhaaf ta'us
irrattis mari'achaa juma'aa nu duraa xinnoo lallaafe jajjabeessaa jamaa'as jajjabeessaa bakka jiru hundarratti rakkoo diinii keessatti jira jedhamee ilaalamu imaamota kanaan wal ta'uudhaan bakka ta'e irratti wal waamuudhaan rakkoo jiru irratti mari'annee gara aalima qubsiisuutti dhufneerra. Kanaaf iddii ulaagaalee hunda xumurree kaanee aalima qubsiisnee iddee jennee booda karoora misooma diinii keenyaa hojjechuudhaaf kan duraan karoorfanne sana darasaadhaa fi sheekaan wal ta'uudhaan juma'aa 3 moo 4 as keessatti kanaan dura kan juma'aan hin sagadamne banuudhaan masjida jama'aa bakka meeqatti ijaaruudhaan rakkoo adda addaa kanaan dura hawaasaan illee dhimma shari'aatti fayyadamee hin beekne kallattii waa hunda irratti akka inni shari'aa isaatiin fayyadamu imaamota kanaan wal mari'annee walii wajjiniin gara furmaataattis dhufnee nus hawaasaa keenya jaallachuudhaan hawaasaanis immoo nu jaallachuudhaan hattaa amantii biraallee kan adda baasnee ilaalle walumaan wal taanee kallattii shuuraa fayyirratti waliin hirmaannee diinii kana bu'aa ba'iisaa baanee har'a dhufne bakka kana geenyeerraa jechuudha. Hamma kana boodas rakkoo diinii jiru irratti boodatti deebi'uudhaa fi saalfannaa tokko malee rakkoo diinii kana furuudhaaf imaamota kana wajjiniin murannee ejjennoodhaan kan kaane ta'uunis beekamaadha jechuudha karoora keenya keessatti gara fuulduraatti jechuudha. Kanaaf ammas bakki da'awaan hin geenye hatta biyya keenya keessa yoo waliin geenye illee daarichaa jechuudha naannaa keenya buleeyyan keenya gara ollaa gandaanis aanoleedhaanis ollaa keenya kan jiran da'awaa kana haala gaariif haala bareedaa fi amala gaarii uumuudhaan jara biraan ga'uudhaaf illee jechuudha imaamota kana wajjiniin baay'ee murannoo fi ejjennoo kan qabnu ta'uun hin beekamaa jechuudha. Haa ta'u kana ittiin ga'uudhaaf illee ejjennoo keenya yoo ta'e iyyuu hanqina isuma irraa kana itti deemuudhaaf hanqinni tokko tokkotu waan jiruuf yeroo adda addaa biyyichi immoo biyya gaxarii waan ta'eef bishaan waan adda addaatu jira kan nama hin ceesisne bishaan gurguddaa jira dhoqqee caffee adda addaatu jiraadhaaf sababa kanaatti dhaabbannee teenye malee jechuudha daawaan kan keenya ammas amma guyyaa qiyaamaatti kan irraa dhaabbannu ta'uu dhabuun nan ibsaa jechuu barbaadetanii. Rahmaanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuuri dunya waddin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ما شاء الله كما بكمو nuti ummanni islaamaa godina bunnoo beddellee aanaa gachii ganda caaraa maayibaasii caaraa kan godina bunnoo beddellee aanaa gachii ما شاء الله akkuma beekamu ummanni islaamaa godina bunnoo beddellee aanaa gachii maayibaasii caaraa achumaan ganda caaraa keessatti kan argamnu waa'een islaaminaa caaraa keessatti kan hundaa'uu jalqabe bara 1985 ture jechuudha. Waqjira kan inni masjida wayii uummachuu jalqabee jechuudha. Masjida garaan ishii bal'ina kiiloomeetira 5 hojjaan ishii immoo 20 kan taate nama dhuunfaatiin kan argamte kan argatee irratti hundeessuu jalqabee jechuudha. Sanumarraa kaasee uummanni kun wal waamee ammas maal ta'uu qaba jechuudhaan utuu hin bulin hin hooleen maree diinii kana babal'isuu irratti wal kakaasaa tureera. Sanumaan manattiin sun kan irratti lafattiin sun kan kennamte mana citaa turte, mana dhuunfaa mana citaa turte.
achumaan bara 1986 keessa gara qorqolloo Suuluukii Soddomaatti jijjiiramte. Sanumaan immoo ammas immoo hin teenye bara 1986 kaasee hanga 90 gidduutti naannoo 90 keessa gara masjida guddaa wayiitti jijjiiramte jechuudha. Jijjiiramtee utuu dhuma bakka achi keessatti waa'een islaaminaa kun tigiliin utuma godhamuu gidduudhaan immoo qabbanaa'ee masjidichi sunis baay'ee qaqqabbanaa'eetuma taa'u imaama meeqa itti jijjiiramee umaa jijjiiramni tokkos dhabamee hanga bara 2005tti sochii tokkollee uumuus jijjiirama tokkos utuu hin danda'in teesseetti. San booda imaamni tokko itti jijjiiramuudhaan imaamni sun sochii tokko gochuudhaan hawaasaa walitti ijaaruudhaan bu'aa bayii meeqa bahuudhaan akka masjidni kunii fi naannaan sun akka inni toluu fi akka inni bareeduu fi masjidni sun diishootu gale maleellee keessoosaa wanni tottolfame tokkollee hin jiru. Namni yeroo sana keessa itti galee sagadee uffatuma isaa yoo achi bahee kan achumaan bahee malkaa dhaqee miiccatu ta'a yeroo sana keessatti jechuudha. Sanumarraa ka'ee utuma immoo daawwaan godhamu dallaansaa gara bareeffamuutti dhufee barandaansaa gara bareeffamuutti dhufee keessoonsaas gara tolfamuutti dhufee sana booda bakka shabaabni achi keessa duraan danqamanii achi keessatti akka diini jaraa itti bal'ifatan of guddifatan dhaban eeyyamuma imaama achi keessatti uumameetiin maree kallattii barbaachisaa ta'een shuuraa godhaatii diinii kana bal'isaa jedhee eeyyama imaamichaatiin gara shuuraatti dhufanii jechuudha. Wal ijaaranii dargaggoon namni 20 bultii 14 birrii 10 qarshii 10 buusanii shuuraa kana eegalanii yeroo baay'ee irra tutturanii gara waggaa tokkoo ga'anii san booda koreedhuma jarri shabaabonni kana keessaa koree misooma diinii islaamaa jechuudhaan dargaggoo nama 20 sana keessaa immoo nama 5 filatanii namni 5 karoora misooma amantii islaamaa warra baasu jechuudhaan koreen kun filatamee karoora tokko kaasee hanga 11tti karoora baasee ture jechuudha. Karoora sanarraa heddii baasanii ka'anii booda gara imaama sanaatti fidanii kamtu dura dursuu qaba kamtu immoo booda aanuu qaba karoora kana baasne nutillee kamiyyuu jechuudhaan gara imaamicha filachiisutti dhufanii jechuudha. Imaamichas filachiisuun gaafa dhufu imaamni duraan dursaa kana hunda hojjechuudhaaf aalima qubsiisnu malee karoorri nuti kaasne kun galma nu ga'uu hin danda'u waan jedhamuudhaan filateef jechuudha. San booda eddiinni kana filatee booda akkamitti aalimni immoo qubsiifama isa jedhu gaduma taa'ee koreen sun koree uumee koree sanaan mari'atee jaarsolii akka maayibaasii kana keessa jiruu fi imaamota maayibaasii jamaaf juma'aa maayibaasii kana jala jiru waamee mari'achiisee yaada gaarii irraa fuudhee san booda eddii jarri yaada haala gaariidhaaf haala bareedaadhaan irraa fudhatanii gammachuun irraa fudhatanii ka'anii booda muhaadaraan tokko akka qophaa'u taasifameera. Eddii muhaadaraan sun qopheeffame booda muhaadaraa sanarratti yoo kallattii muhaadaraa kanarratti milkiin kan argamu ta'e aalimni hin qophaata yoo kallattii sanarratti milkiin kan hin argamne ta'e egaa guyyaadhuma eeggachuu keenya waan jedhamuudhaan itti deemanii jechuudha. Eddii itti deemanii muhaadaraa sana gaafa dhiyeessan guyyaa gaafa muhaadaraa sana muhaadaraadhuma akka masjida tokkicha magaalaa Caaraa keessa jirtu qofaan qarshii 500 sabassabuu danda'ameera jechuudha. Hamileedhuma kanaatiin jechuudha gara karoora baasanii masjida jama'aa juma'aa ganda maayibaasii sana keessatti argamuuf karoora baasanii karooraan jarri immoo naannaa birrii 500 olii kan walitti qaban yoo ta'u sanumarraan as deebinee atattamaan akka namaa otoo hin harkifanne waan argame kanaan gara bootaa qopheessuutii fi
gara aalima qopheessuutii fi hatattamaan namni isaa masjida jumaa soddoma jala jira waan ta'eedhaaf humna cibaa of jalaa qaba waan ta'eedhaaf gara aalima qubsiisuutti utuu waggaa ittiin dabarsine waggaadhuma baruma mari'atame sana keessaa aalima qubsiisuun mirkanaa'eera jechuudha. Aalimni heddii dhufee galee booda alhamdulillah aalimni aalima bareedaa, aalima diiniidhaaf fakkaru, aalima diiniidhaaf yaadu, aalima shuuraa beeku, aalima jaalala qabu, aalima maalummaa diinii kana beeku rabbi nu gaxxamuudhaan darasaa akka inni argatuuf illee akhlaaqa gaarii ka qabu darasaan haalaan biratti nu argamuudhaan kaleessa diinii kana babal'isuudhaaf kan nu rakkisaa ture jechuudha. Darasaa kana wal taanee hojii hedduu itti kennachuudhaan jaallachuudhaan sheekni gidduu keenya taa'ee mooraalii nuu kennuudhaan kallattii nutti kennuudhaan diiniin keenya bakka masjida tokko jalatti masjida jumaa caaraa jalaa jiru jalatti baruma sheekni dhufe baruma sheekichi qubate masjida jamaa 16 hundeessine soolaarii isaa wajjin doormi isaa wajjin afata isaa wajjin kana qopheessine darasaan akka simatamee sirriitti baratu godhameera jechuudha. Kanaaf deebi'ee immoo kanumarraa kan hafe bakka halqaa ilmiin itti baratamu naannaa tilmaamaan birrii miliyoona 1.5 bakki sun akka horatamu akka bakki sun bitamus godhameera jechuudha. Bakka sana keessattis manni 4 manni gurguddaan 4 tokko luukii 130 manni tokko luukii 100 manni tokko luukii 80 manni tokko luukii 70 qorqorroo luukii 70 kan ta'u kan darasaan keessatti baratu haala mijeesseera jechuudha. Sanuma waliin immoo jechuudha shintibeetii balbala 10 darasaa kanaaf kan haalli mijatu godheera jechuudha guyyaa irratti jechuudha. Deebi'ee bishaan illee jechuudha akka inni galu guyyaa tokko duula guyyaa tokkootiin halqaa sana naannaa iddoo darasaan hoolu sana naannaa sana bishaan niqatu inni fayyadamu dhugu wanta adda addaa jechuudha achitti kan inni fayyadamu shawuriidhaaf kan inni fayyadamu bishaan illee jechuudha akka inni galu godhameera jechuudha. Kanaaf jechuudha alhamdulillah akka ta'etti deemnee wal qabnee wal jaalannee waliin mari'annee dhufnee bakka kana geenye haa ta'u har'a immoo jechuudha dhimma kana karoorri keenya baay'ee ammayyuu halqaa sana keessatti bakka quraanni itti haffazamu tolchuudhaaf karoora qabannee jirra jechuudha inshaallahu ta'ala. Kanaaf kana hojjechuudhaaf karoorri keenya ammayyuu taanaan waan bal'aadha waan ta'eedhaaf bal'aa sana bira ga'uudhaaf immoo hanqinni tokko tokko waan nu rakkisaa jiruuf namni miidiyaa kana dhaga'aa jiru rakkoo kana gadi fageessee yaada keenyas hiikee ilaalee hojii keenyaaf adeemsa keenya ilaalee bakka jirutti yaada isaatiif du'aa isaatiin akka nu bira dhaabbatu maqaa rabbiitiin illee isa yaadachiifadha jechuu barbaadetanii. Kanaaf kan kanarraa hafee biyya kana keessatti karoorfanne bakkaan nu ga'u malee akka rabbiin hin hambisnes obboleessi keenya dhimma kana nurraa arguu akka inni du'aa nu godhu dhaamsa koodaaf barbachuun barbaada. Rakkoo irrattis kallattii danda'uun kallattii du'aa isaatiinis akka nu bira dhaabbatu dhaamsa koo itti dabarfachuun barbaada jechuu barbaadetanii. Ammas immoo jechuudha kallattii gaxarii keessatti gadi bu'anii amantii kana hundeessuu keessattis hanqinni tokko tokko jira waan ta'eef kallattii imaamota achirra jiranuutiin du'aatota achirra jiranuutiin jechuudha rakkoon adda addaa bakka waan walirraa nu eegee diinii kana akka yaannee fi akka barbaannu tokko hojjechuudha waan nu daangeessee fi kallattii kanarrattis namni sagalee kana dhaga'u akka inni du'aa nu godhee du'aa isaatiin nu gargaaru baay'ee amaanaa itti kennachuun barbaada jedheetaniyyuu dhaabaa asumattan dhaabaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.